الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو مريف جدي سلولة غرا غلانا يا أمالي غلاني غرا سلولة هياو غرو أباتو إلمان بربادمو إلمانتو أبا بربادم كدر كمني رجرو إلمانتو أبا بربادتو دا بكا سلانو بربادتو قبلو تساني مو ندرساني نبربادني والفات أغلطو ما إسان جنة ركو جرينيا هدو كيسا أمراني مصيبان غفون جرينيا ميك إسان مدتا ويا هرّا إسان أكبني أمري الآن منا توكو كيسات ربين شرانو كتبين وبريسي والأرجو الأف ربين قالت فنا الحمد لله رب العالمين. التأنسل الآن مو نما سببك أنا والأرجاء كينيا سببته أيو أبساوا جوتا كينيا محمد دكسيسو قالت فنا ربي سحق قالت فتو سوى اللي يرود إرافا سون ساعتي تنور هيمني الدنيا تنقبتي قافتوكو هيوني والجهني ومرئة كتابتكم مكان إسا متفارغا أفان عربي تيم برائه دوادو إجرا دوادو إجرا دوادو إجرا تنيك نسامة إني والجهني مريقا كيسا الدنيا تنكيسا داتشين أبينك أبدو داتشيتامي جرت قافي ولده السنان قريم مال ديبيسه أو داتشين أبينك أبدو أوروبا مريقا كيسانيتي ركون قبل الدنيا تنكيسا داتشين أبينك أبدو تامي جنان قرينار كباسي أوروبا تو لفا بدا بايأتي غارة بايأتي بشانك أبدي سيتو أبينك أبجده قرين مو أفريكا دا داتشي سنتو البودة وان غرغرة في كيسا كباكون داتشي غرجيها عربا كان بترولك أبدي جداني يادا ددا كاسن أكور كباسي أكاسي متيري الدنيا كيسا داتشين أبينك أبدو قبري لجده قبري بكنا بتوانا قبري نكميك أبينك أبدي جداني هيوتا بيكتوتا نموتا تجيمو الدنيا كان جيجيرا osoo dandeettii fi ogummaa fi beekumsa san gadi hin baasin fuudhanii qabriin seenan osoo of keessa dhangalaasanii dhala ilma namaatiif lafarra kaa'anii deemin qabeenya san fudhatanii kasilaa addunyaan ittiin jijjiiramtu. Fakkeenyaaf fudhanne moobaayilarra addunyaan guutuun harkaa qabdu kun abjuu nama tokkoo turte jalqaba abjuu nama tokkooti. Osoo abbaan moobaayila sanii fikiraa yookiin kalaqa san sammuu keessatti qabatee qabriin seene har'a moobaayila hin qabnu. Abbaan mabraatii kana qabsiise ilaalcha nama tokkooti nama kumarraan dhufne abbaan isaa Toomaas ka'eedhaan hin beektan seenaa warri seenaa beektan osoo namni sun ka fuudhee ilaalcha san qabriin ka seenu ta'e har'a addunyaan ifaa qabdi jechuun namoonni hedduutu ganda keessa dhukatee biyya keessa dhukatee dandeettii silaa addunyaan jijjiiran fudhatee qabriin seenee nu harkaa dhukatee kanaafuu lafti qabeenya qabu addunyaa kana keessaa qabriidha jedhe garuu namoota tokko namoonni addunyaa jijjiiran bar nama baay'ee miti nama muraasa ka seenaa ummataa eeganii kabaja ummataa eeganii kaleessa ummataa tiksanii har'atti dabarsan har'a ummata dhaloota kanaatti dabarsanii bakka silaa namni kumaatamni hirmaatu kophaa ofii dhaabbatee san keessaa tokko hayyuu keenya hayyuu cimaa nama guddaa kan takka carraa qaamaanillee wal arguun arganne isaan amma nu bira jiran kana hedduu dhageeffannaa hedduu dhagayaan seenaa isaanii hedduu quba qabaa as jiranitti illee jidduu haga seenaa xiqqoo dhukatanii turan harka jidduu wahii dhukatanii turanii biyya jijjiiramu maala waan jedhu tokko sammuu kiyya keessa deddeemaa ture garuu akkasii mitii naan jedhe rabbi zaatumaan nama san namaati carraa osoo barbaadde argachuu hin dandeenye natu fuudhee sii fide rabbi walitti nu fide rabbiin galanni haa gahu lafaatii fi dadhabbii waan ummata kanaa hojjechuu keessatti seenaa ummata keenya kaleessaa eeguu keessatti dhaloonni kun maal akka qabaatuu qabu waan isin dhandhamtanii argitanii dabarte san guutuu rabbiin isinii haa katabu harka isinii haa deebi'u rabbiin harka isinii haa deebi'u jiruu teessan taafte tana keessattis jiruu barakaadhaan qananiite tan wantoota amma dura osoo guyyaa tokko hojjedhee saba kanaaf ummata kanaaf garaan na fayye jettanii hawwitan san osoo hojjetin rabbiin irraa isin dhoofi bakka garaan keessan dharra'e bakka garaan keessan hawwisan osoo ummata kanaaf takkaa waa irraa saaqe ummata kana jettanii boolla hedduu waa hedduu keessa seenaa turtan san rabbiin qaanqee wahiillee taatu osoo isin agarsiisin duniyaa rabbi isin geggeessanii ulfaadhaa galatoomaa isinitti dheeressu. Assalaamu alaykum wa alaykum salaam jazaakumullah. Akkam jirtu nagaa jirtanii baga wal argine hayyee
waan baay'een dubbadhu garuu kabajamoo Haji Alii Waariyoo guddaa galateeffannaa affeerraa laaqanaa kana fakkaatu waan qopheessaniif guddaa isaan galateeffannaa. Guyyaa tokko qofa wal argine Finfinneetti nama jabaa Afrikaa keessaa qabnu isaanii naan jedhe Jawaar haala sanaa wal barree wal argina illee yaanne gaafa poostara isaanii argu baay'ee gammadeen jira. Akka wal arginuuf immoo carraa nu banee otoo mijatin anaaf amma otoo naan mijatin hin dhufe garuu immoo iddoo kana dhufu waan hin qabuuf hin dhufe yeroo baay'ee namni nama baay'ee qabu nama hin qabu so nama baay'eetu wajjin jira fakkaata garuu homaa nama hin qabu namni nama baay'ee qabu nama hin qabu amma nam hundatu isa quba qaba nama hundatu Muhammad faa beekaa waanuma rakkatu faa insa namni akkasa rakkatu akkasa namni hin hubanne namni san beekne immoo hin jiru sagantaa kanarratti sababa kanaan hin dhufe iddoo akkasii dhufuun baay'ee hin gammada ammoo kabajamoo Haji Aliin haala kanaan illee na beekan jedhee yaadeen beeku ammoo waa guddaa keessa dabarree ani maaliif akkanatti hojjedha isinitti fakkaate Finfinnee keessa mana kiraa keessa galaa yeroon hidhamee jiru galaanitti jara laman arge ture jarri sunniin lamaan hooggantoota ABO'ti Jaal Mikaa'el fi Kennasaa ka jedhamtu jira harallee hin baane isaan manadhaati waggaa almost waggaa 3 ol hidhamaniiranii isaaniin argadhee galaanitti achi nama isaan gaafatu hin jiru jarri kun baay'ee dhukkubsatan amma nama uleen deemu Jaal Kennasaan dhukkubsateera Jaal Mikaa'elis waliin turanii laalee namumti isaanii waa nyaata fiduuf hin jiru anillee dhamee guyyaa 3 namni na gaafate illee hin jiru achi booda amma Oromoo kana asi namaa qabsooftanii jedheen amma isin Oromoo kana qabsooftu isinuun gaafatanii waan nyaatanii qabdanii maaliif kana gootu ani amma abdii kuteera kana booda asii ba'ee aan import exportiin jalqabaa naggaadee cimtuun ta'a jedheen achi booda yeroo sana waan jenne callisanii baay'een achi dhaquu kiyyaaf baay'ee gammadanii turanii baay'ee waliin haasofnaa jarillee nan dhorkan ture dubartiif dhiirri waliin argu garuu ana hinuma na dhiisan sana booda maaf jennaan turanii ay masiinaan jedhan amma namni akkatti gargar baanullee hin beennu akkatti asii baanullee hin beeknu garuu waa tokko si gorsuu barbaada naan jedhe Jaal Mikaa'el ayyaana achi booda barii naan jedhe akkuma isin jettan saba tokko kan bilisa baasu nama muraasa qofa sabaaf ka qabsaa immoo nama muraasa qofa nama hundaaf dubbiin hin galu kana laalte abdiin kutatini ammoo waan uummanni ittiin si beeku sanis hin dhiisini yeroo tokko asii baatee ammaati naggaadeen taajettu kuni sirrii miti anillee aareetu maan jedhe yeroo san so gaafa bilisummaan dhufu immoo nama hundatu qixa akkuma aduuti qixa waan san qaqqaammata ati qabsoofteertaa ati qabsoofne ka jedhu hin jiru ammoo sabaaf kan aarsaa kafalu namoota muraasa qofa so kanan baradhee jedhee fudhadhee haaluma sanaan itti fufee jechuun qabsaahaan jiraatoo hin taane ani waanuma rabbi natti mul'isuun hojjedha so kanaaf waan isin jettan suni sirriidha baay'ee bu'aa bayii hedduu keessa darbitaniiftanii Muhammadis akkasuma nama akka kanaa paablikii ta'e immoo akkuma isiniin jedhe nama baay'ee qaba garuu nama hin qabu kana waan ta'eef walquba qabaachuun keenya warra yoon ani akkasiin hubadhe at least rakkoo kiyya sana naa hubachuu qabanillee namoonni akkasii suni akkas jechuu fi waan itti jirru waan jabaadha ammoo akkuma isin jettan san nu dhukkuba waa'ee nageenya biyya keenya biyya kana keessatti baqattummaatiin Keeniyaan Oromoota hedduuf mana oolmaa guddaarraa qabdu nama baay'eetu waa'ee Keeniyaa dubbata asirraa qaxxaamuree asitti baqatee waggaa baay'ee ture Ameerikaa Awurooppaa biyyoota baay'ee kan jiranii kanaaf isinirraa oolmaa guddaa qabna Oromoo qofa osoo hin taane
laftillee seenaa guddaa qabdi isiniin jechuu barbaadeeni. Galatooma maal jechuun barbaade bakka jirtanitti akkuma isaan naan jedhan nama rabbi ibseef nama galeef qofatu waa'ee sabaa dubbata. Amma maaltu nagahee jedhee kadhiisu numa dhiisaa. Waan dandeenyu gumaachuun hojjechuun bu'aa biraallee argachuu baannu gammachuu sammuu qabna. Waan addunyaa irratti waan sammuu naquuqu tokko hin qabu. Waan danda'e hundaa inni hojjedha. Sana keessa immoo macaafnis quraannis waan ajajuun hojjedha jedhee yaada. So sanaaf waan nu affeertan hundaaf galatooma caaliitiin waggaa 3 ol gargar baanee turre namoota baay'eetiin wal argine sheebsaatiin amma wal baranne isoo yelloo miidiyaa amma wal argine baay'ee namoota baay'eetiin amma wal argine jechaadha. Kanaaf carraa guddaa nu ta'e eebba kitaabaa qofa otoo hin taane bu'aa Mahammad argatee namoota wal qunnamsiisee jira. Yaada akka wal qoonnu taasiseeti jira. Akka wal arginu haala mijeessee jira. So steeppiin itti aanu maal ta'a akkamitti wal argina maal goona kan jedhu sun wal ijaaraa deemuun wal quba qabaachuun gaariidha. Galatooma nawoof kalchaa. Bismillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura dursee rabbi waa hundarratti aangoo qabu qaamni hunduu isa malee hin taane ka haala kanaan akka kanatti bakka kanaan waliin nu ga'eef galata galchuu barbaada. Itti aansee waan kanaaf ka sababa nu ta'e dhugumatti Muhammad illee galatoomeedha. Isaan kabajamaa keenya Alii Waariyoo amma dura sagalema fi akkasumatti foddaa yuutuubiitiin laalla malee qaamaan argachuuf carraan arganne ture. Kanaafis sababa nu ta'e. Wanti baay'ee garaa nama nyaatu yeroo baay'ee namoonni akkana sabaaf quuqama qaban kuni haaluma namni biraa irraa hin beennee fi akkaatama namni biraa itti hin beennee fi itti yeroo baay'ee gatii kaffalaa turu isaa. Fakkeenya yoo fudhannee sooressi jaarraa abbaa gadaa gaafa dura qabsoo jalqabu baasii uummataa kana konkolaataa uummataa kana warri yoo sanii sirna turaniin xiqqoo irra wayyaa qabanii dubartootaaf keessaa teessoo bakkeen kennan ture. Jaarraan abbaa gadaa kooma isaa nama dargaggeeyyii gandaa gurmeesseeti teessoo hin qabataa yoo dubartoonni teenya seentu jalaa ka'an teessisu sana booda akkasitti sababa malee inni jidduu karaa gama Harargee kan Haramaaya akkas deddeebi'anii turan. Qabsoo san gochaa ture sanirraa haga deebi'ee adda bilisummaa Oromoo keessatti illee gahee guddaa taphachuutti gaane. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee illee kaarraa qubeen kun lafa qabatee miidiyaa barreeffamaa keessatti qooda guddaa taphataa jiru kun jalqaba yoo ka'u sisteema saniin da'oo godhatee warrootuma ganda isaatitti isa rakkisaa ture irratti qabsaa'uuf bahe. Seenaa isaa keessatti nama lama ta'aniiti daangaa ce'anii bombii bitatee deebi'ee jara san balleessuuf ture ka deeme. Garuu bombii san caaltu immoo qubee as qabatee nu deebi'ee jechuun gaafa san. Akkaataan gaafa san isaan itti qabsoo gaggeessaa turan namoota baay'ee biratti nu banne ture. Ibin namootuma wajjin jiruuyyuu haga qubee san harkatti ceemuu haga qubee san harkatti balaaleffachuu harkaa dhiibuu ga'e warrumti isaanii wajji turan. Yamammaan isaanii qubeen laatinii kun laadiin jechuudha. Irraan fuudhinaa yoo ta'e qubeen afaan Oromoo Arabiffaanuun taawaan jedhu faatu mormiin ture. San hunda dandamatanii deemanii qubee har'a kunoo namuu akkanatti ittiin namtu hennu kana nuuf gumaachuuf gaaniiru. Isaan illee uma akka saniiti garuu wanti tahaa dabarfataa rakkoon guddoon dabraatuma deemte wanti as deemtu isaatuma dhufti jennee abdii qabna. Isaan immoo dheebuu isaanii kana dadhabbii isaanii kana odoo rabbi guutuun argisiisin nu biraan godaansisin rabbi lubbuu teessanaa tursiisu. Bilisummaa mucattii qofaa miti bilisummaa hawwitan san illee inshaallah hin argitu san rabbi sana argisiisudha. Hundaanuu immoo tiimii hunda caaltuu tafoollee amma dura bilbilumaa fi sababa isaatiin jecha baay'ee walanteechaa turre namoota hedduu har'a carraa kanaan keessaa'u tiimii isaa wajjin wal qabateeru kanneen hundi akkasumatti beeka ture. Haala kanaan akkana wal arguun baay'ee gammachuu guddaa baay'ee gammadee ustaaza kaachitti illee walumaan jirra. Asitti illee haala kanaan isaan nama quufamanii miti. Akkanatti hiree kanaan sa'aatii dheeraa kana argadhee hojjetaa ulleen baay'ee irraa gammada.
rabbi nu hundaa lubbuu waa tursiisu waan dheebonnu kana waan hawwinu kanallee warra ijaan argu rabbi nu haa taasisu. Wanti gatii ittiin kaffalle actually mi'aawu. Tunillee toltumaa fi waan gatii itti kaffalan booda mi'aa isiitu beekanii sanumaafis taate rabbi gahe jedhee immoo waan itti gatii kaffalaa turre san amma nuun haa ga'uudha. Ulfaadhaa galatoomaa nama dhugumatti baay'ee hawwu ijaan arge baay'ee gammadeera lubbuu dheertuu jira.